Yeroo adda addaatti jechuudha fuula keenya shiffitaa qabu akkasumallee immoo xalaa qabu hir'ina viitaaminiidhaan immoo kan rakkachaa jirru jechuudha. Viitaaminii mana keenya keessatti hojjetanne viitaamin C jechuudha. Namoonni baay'een viitaamin C faarmaasii irraa gatii guddaa itti baasuudhaan bita jechuudha. Fuula keenya kunuunfanne akka nama tokkootu akkuma warra biyya keessa jiranii fuulli keenya bilillee fakkaatee gara biyya keenyaatti akka deebinu manuma keenya keessatti torbanitti si'a lama torbanitti si'a tokko waan baasii takkallee nun baasut namoonni tokko kan gatiisa wallaalanii gatanillee ni jira jechuudha. Nagaan daganne nagaan kosiniifaa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba isin birallee nagaan na bira jiru isin bira jiru abdiin qaba jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha waan fuula keenya mana keenya keessatti maaskii torbanitti si'a tokko yookiin torbanitti si'a lama qopheeffannee itti fayyadamnu isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa innis immoo jechuudha yeroo mana keenya keessatti namoonni baay'een fuulli na badee na jalaa xalaa'ee akkasuma na jalaa gugurraacha'aa jira, xabaasa adda addaa natti ba'aa, bugurii adda addaatu natti ba'aa jira, fuulli kiyyaan camaddadamaa jira, nyaata jedha yeroo hundaa warri jettan jechuudha. Nyaata jechuun waan miidhaa tokko sirra geessisu tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaafuu nyaata yeroo jennu fuula keenya kunuunsuu dhabuurraa kan ka'u miidhamna malee gaafa fuula keenya kunuunfannu nyaata jennee kaanee saabunaa barbaachisuun bishaan barbaachisuun miiccannee kaanee yoo fuula keenyatti maaskii mana keessa jiru jechuudha kan keemikaala irraa firii ta'e dibannee fuula keenya daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 akkasitti masaajii goone jechuudha. Yoo mana keenya keessatti galgala itti fayyadamne fuulli nama kamiitillee simboo qabeessa bareedaa lallaafaa ta'e argama jechuudha. Isa kana immoo waanuma araboonni itti fayyadaman malee wanta ati gatii guddaa itti baastu miti. Fakkeenyaaf yeroo faarmaasii dhaqee viitaamin C bituu deeme dhugaa waaqayyoof viitaamin C tokko jechuudha gara birrii 120 130 olitti jira jechuudha. Viitaamin C eessarraa faarmaasiirraa kana bituurra immoo ofii keenya jechuudha mana keenya keessatti qopheeffannee itti fayyadamuutu irra bareedaa jechuudha. Yeroo maaskii kana fayyadamtan dursitanii fuula keessan saabunaan xirriq gootanii dhiqxanii nashaftanii gogsitanii sooftiinis haa ta'u fooxaadhaanis haa ta'u waan qulqulluu taateen fuula keessan erga xirriq gootanii gogsitanii kaatanii maaskii kana dibattu. Maaskii kana erga dibattanii immoo daqiiqaa 5 oliif maaskii kana harka keessanii ashaatu jechuudha. Waan mana keessa jirutti jechuudha. Ashaatanii isan booda fuula keessanitti dibattanii erga saayitii tokko ofirra tursitanii booda fuula keessan bishaan qorraa miti ho'aas miti giddu galeessaa kan ta'e jechuudha isaatiin miiccattu. Egaa mana keenya keessatti immoo akkamiin akka hojjetannu hundumti keessan ana wajjiniin taatanii viidiyoo hanga dhumaatti laayikii hin dagatina hanga dhumaatti viidiyoo ko seeraa yoo dhaggeeffattan manuma keenya keessatti waanuma qarshii xiqqishuu tokko baaftanii kun akka kanatti hojjetadheen galgala si'a 2 torbanitti kanaanii dibadhu jechuudha. Torbanitti si'a 2 yoo dibadhe isan booda galgala deebisee si'a 3 yookiin si'a 4 torbanitti namoonni tokko kan dibatan haala yeroo argattanis ni jirtu. Yoo yeroo abdanii fi yoo waan kana abdan immoo torbanitti si'a 2 qofa dibachuun gaha jennaan haala ajaa'ibaatiin isinitti tola jechuudha. Egaa isin immoo maarraa kana jedhee qalbiidhaan yaada qalbiidhaan akkaataa ani jedhutti yoo nafaana hojjettan fuula keessan bilillee fakkeessatanii isinis madaamii fakkaattu jechuudha. Madaamiin maaliif bareeddi? Madaamiin maal nu caalti yoo jettan isinis atis madaamiin tokkuma. Maalirraa kan ka'e kan ishiin bareeddu? Maalirraa kan ka'e kan fuulli ishii nagaa ta'e? Of qulqulleessuu, of yaadachuu. Nuti of malee hin qabnu waan taaneef nutis of yaadanne maallaqa baay'ee baasuu dhiisne manuma keenya keessatti itti fayyadamna. Egaa gara hojii isaatti waliin gallee ni ilaalla wajjin hojjenna jechuudha. Egaa kan nu barbaachisu viitaamin C jechuun burtukaana jechuudha. Burtukaana kunoo haala kanaan quncifnee qolasaa akkasitti qunciftuu jechuudha. Burtukaana firee
lama qofan fayyadama ani har'aaf jechuudha. Akkasitti quncistanii qolasaa akkasitti qopheeffatu xiqqeessa xiqqeessaa kukkutaa. Isa edda kukkutanii booda aduu yookiin shamizatti gadi baastu. Ila kunoo amma diida baaseen jira bakkee aduun garmalee guba jechuudha. Ila kunoo amma gogee guyyaa tokkittee bichaa keessa oole. Egaa maal godhare kallaaxa yookiin immoo maashiniitti naqeen daaka jechuudha. Maashiniitti naqee yeroon daaku haala kanaan kunoo akkasittiin akka ajaa'ibaatti daakuu wanti fakkaata irdii fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko fuula namaa akka inni nama gammachiisu dhugaa waaqayyo das nama ja'a jechuudha. Daaktanii haala kanaatiin akka inni waan tokko akka fuula keessan hin quuqneef immoo shakaala yookiin immoo gingishaatiin qodaa qulqulluu irratti akkasittiin gingishattu jechuudha. Nama akkasittiin gingishadhe baay'ee daakamee jira. Daakuu hani bunaattan daake waan ta'eef akkasittiin daaktanii gingishitu jechuudha. Keessa waan tokko yoo jiraate irraati keessaa sinii bada jechuudha. Akkasitti gingishee tolcheetiin jechuudha. Kun wanta xiqqishuu kanatu keessatti argame gingishaasaa qolasaa keessaa jechuudha. Erga akkasitti gingishitanii bareechitanii kun naa bareedee jira. Kanarra baay'ees gochuu dandeessu jechuudha. Ani har'aaf firee malamitu burtukaana godhe malee jechuudha. Namoonni tokko kan gatan qola burtukaanaa jiru qodaa bareedduu isheetti naqadhe kilaasikoo keessa oksadha jechuudha. Kan maaksisaarraa hojjetadhe kilaasikoo keessa immoo deebisee oksee kaawwadhaa jechuudha. Haala kanaatiin inna namoonni tokko kana waan hin beekneef hin galu. Amma gaatti fayyadama isaasin argisiisa. Kunoo qodaa qulqulluu bareedduu saayinaa qopheeffadheen jira. Kanatti maankaa tokko itti naqadha jechuudha. Haga fuula keessan morma keessan luka keessan dibachuu dandeessu. Ani hamuma amma fuula kootti dibadhu qofa kunoo kanan fudhadhe jechuudha. Amma qofa. Kuni guyyaa baay'ee nagaa dhugaa waaqa guyyaa baay'ee nagaa jechuudha. Kaawwadhee torbanitti si'a lama itti fayyadama. Yoo haala yeroo argattan si'a 3 si'a 4 fayyadamuu dandeessu. Isan booda maaliin bukeessitu zibaatii yookiin fresh yogurt beektu fresh yogurt itittuu jechuu itittuun akkuma beektan fangasii adda of keessaa qaba. Fuula keenya qulqulleessuurraan gahee guddaa qaba jechuudha. Na itittuu maankaa 2 itti godhadha jechuudha. Itittuu yeroo baay'ee argannaan qobaasaallee yoo dibattan baay'ee bareedaadha. Vitamin D, vitamin C of keessaa qaba. Lacheenu vitamin C of keessaa qabu jechuudha. Na akkasittiin bukeessitu. Dillitti gootanii tolchitanii ana harka tokko waan ta'eef natti hin tolu bukeessa. Kun akkasittiin bilbila lafa kaa'ee tolchee waliin miksii godheetiin jira jechuudha. Erga waliin miksi gootanii dibattanii itti fayyadamtu. Kunoo an amma saayitii tokko ofirra tursee miicadheen jira. Fuula koo xirritti godhee bishaan giddu galeessaan ofirraa miiceen jira. Fuulli koo akka inni itti las jedhee natti tolaa jiru. Dhugaa waaqayyo baay'ee natti tola. Erga biyya Arabaa dhufee ugaa Kiristoos gaaf tokko boqadhee irraa boqadhee beeku nyaatan hojjedhan yeroo hundumaa jechuudhaan beektu waan nuna biyya Arabaa kana keessa wanta danfisamaa oolu akkasittiin qibaatii ani natti tolu kunoo isa kana jechuudha. Niiviyaan baay'ee tokko natti tola. Akkasittiin akkasitti fuula keessan dibattanii lissixxettanii hirriba keessan raaftu.